Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamaa oduu keenya saafaa kan sadaasaa 14 bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Matoota oduu isinitti himuun kan isin waliin Bona bunaa wafe gooti. Lixa Shaggar aanaa Bunaa Gindabarat keessatti namoonni nagaan hidhattoota sirnichaan ajjeefamuun dhaga'ame. Jaaliraan gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessite. Murni bilxiqinnaa karaa tokkoon marii araaraa geggeessaa karaa biraan ammoo uummata harka duwwaatti waraana heddumminaan bobbaasuun lubbuu namaa galaafachaa jira. Namoonni nagaan Oromiyaa keessatti gochaa isaanii malee maqaa waraana bilisummaa Oromootti maxxanuun ajjeefamaa kan jiran yoo ta'u, Lixa Shaggar aanaa Abunaa Gindabarat ganda caffee Ereerii iddoo addaa Gambeelaa jedhamutti sadaasa 12/2023 namoonni nagaan hojii qonnaa irratti bobba'uun ofii fi maatii isaanii jiraachisan hidhattoota sirnichaan ajjeefamaniiru. Namoonni nagaan ajjeefaman kunneenis Dhugaasaa Dabaloo, Abarraa Bajiroo fi Dheeressaa Shaafee kanneen jedhaman qe'ee isaanii keessatti haala suukkanneessaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni bakkichaa dubbatu. Hidhattoonni kunneen sababa tokko malee barii barraaqaan gara ganda sanaatti imaluun ajjeechaa namoota nagaa kana irratti akka raawwatan himuun sirnichi ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf karoorfatee hojjechaa jira jechuun jiraattonni gandichaa himan. Abaa'oo Waboon ajajaa olaanaa Jaalmarroo Dirbaa fi itti aanaa jaarmichaa Jaal Gammachuu Abbooyyeen marii nagaaf Tanzaaniyaa dhaqqabuu beeksise. Jaalimoon Afeeyisaa waan qindeeffate qaba. Ibsa kaleessa sadaasa 13/2023 waaree booda jaarmiyaan Abaa'oo Waboo baase akka ibsutti jilli adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Abaa'oo Waboo ajajaa olaanaa Jaalmarroo Dirbaa fi itti aanaan isaa Jaal Gammachuu Abbooyyeen durfamu marii nagaa sadarkaa olaanaaf Tanzaaniyaa galuu dhaabichi ibse. Marii sadarkaa olaanaa guddaa fi eegamaa ture kana uummata keenya jalaa kan dhokateef hooggantoonni waraanaa Oromiyaa dirree lolaa irraa nagaan akka Tanzaaniyaa qaqqabaniif jechuun ibsan. Qubsuma siyaasaa karaa nagaan hawwii hawaasa keenyaa dhugoomsuu fi wareegamtoota keenyatti kabaja horuuf kutannoon itti fufanii akka hojjetan ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oo Waboon akka mareen nagaan goolabamuun odeeffannoo dabalataa akka hawaasaaf kennu illee ibsa gabaabaa kaleessa baasan yoo beeksisu mareen kun yoom akka eegalee fi sadarkaa maalii irraa akka ga'e hin eerre. Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree keessatti sababoota hanqina qorichaan miidhaan dhaqqabaa jiraachuu fi aanaa Jimmaa Arjoo keessatti ammoo hidhaa fi saamichi namoota nagaa irratti jabaatee jiraachuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalbilisee Sabaa. Oromiyaa keessatti buufataaleen fayyaa yeroo ammaa hojii dhaabuu irraan kan ka'e dhukkubni akka guutuu Oromiyaatti miidhaa gurguddaa jiraattota irratti gaggeessaa jiru. Dhukkubni busaa hawaasa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Baqqoo Jimaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiraachuun himame. Weerara dhukkuba busaa babal'atee jiru kanaan haadholii daa'immanii fi maanguddootatti daraan jabaatee kan jiru yoo ta'u, sirni bilxiginnaas dhukkuba kana tarsiimoo godhachuun manneen yaalaa hedduu keessaa qorichoota hir'isuun hanqinoota kanaan wal qabatee namootni danuun dhumaa akka jiran jiraattonni dubbatu. Oduu hidhaatiin ammoo Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo Araddaa Hundee Guddinaa keessatti sadaasa 11/2023 waraanni PPO deeggartuu maqaa jedhuun namoota maqaan isaanii Abdii Aliyyii fi Jireenyaa Oljirraa jedhaman reebicha ulfaataa irraan ga'uun gara aanaa Jimmaa Arjootti geessuun hidhanii kan jiranii fi haadha warraa Jireenyaa kan maqaan ishee Birqee Moosisaa jedhamtu reebuun qabeenya isaanii mana guutuu mallaqa 15,000 fi bilbiloota harkaa saamanii deemuun barameera. Waraanni faasistii PP Irreecha Malkaa Aadaa Banaa Darroo godina Bunnoo Beddellee irratti hirmaattota qabee hidhuun dhaga'ame. Dabalata qabna. Dheengaddaa sadaasa 1 bara 2023 waraanni maafiyaa PP kan Oromummaan dagaagsaa jiraa fi mootummaa Oromooti jechuun dibbee reebuu namoota Irreecha Malkaa Aadaa Banaa Darroo godina Bunnoo Beddellee irratti hirmaatan qabee hidhuun dhaga'ame. Malkaan Aadaa Banaa Darroo qarqara magaalaa Beddelleetti kan argamu yoo ta'u, ilmaan Oromoo waggaa waggaan ba'anii itti irreeffataa kan turanidha. Guyyaa dheengaddaas sabboontonni ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreen aanota godinichaa fi bulchiinsa magaalaa Beddelleerraa achitti wal ga'uun dhiichisaa gara malkaatti yeroo deeman sirba siyaasaa sirbitan jechuun poolisoonni federaalaa fi
Raayyaan ittisa impaayiritti hawaasa ayyaana deeman irratti dhukaasa banuun namoota 23 qabanii buufata poolisii magaalaa Beddelleetti hidhanii jiru. Namoota hidhaman malee kanneen reebamanii miidhaaf saaxilamanis hedduu ta'uu maddeen himuun guyyaa kaleessaa dargaggootaa fi sabboontota adamsanii qabuuf bobba'anii jiraachuus ibsanii jiru. Maddeen dabaluun adeemsa ayyaana irreecha malkaa daabana darroo kanarratti yaada kennaniin ayyaanichi kan paartii bilxiginnaati malee kan hawaasni aadaa fi safuu isaa itti eeggate eenyummaa isaa itti calaqqisu akka hin taane akkasumas abbaan gadaa malkaa kanarraa bilxiginnaan erga ugguramee waggaa 3 lakkoofsisuus addeessaniiru. Irreecha malkaa daabana darrooti namoota deeman kanarratti immoo ijoolleen kun gara irreechaa yeroo deemanii haaluma bifa miira isaaniitiin aadaa isaaniitiin wantuma keessa isaanii jiru sirbootuma kana dhiichisaa osoo deemanii ijoollee erga dhorkee booddee ijoollonni wanta dubbatan wallaalaniyyuu keessaa qabanii ijoollee yeroo sana rukutanii ijoollee erga rukutanis ijoolleen illee irreecha dhumne wanta addaan goone kanammoo wanta barbaanne jennee taphachuun mirga keenyaa wanti nu lorku tokkoyyuu hin jiru jedhanii itti deebisanii. Booddee bakka kanaaf haala kanatti sirboota siyaasaa sirboota qaama siyaasaatiin wal ilaallatu sirbuun hin danda'amu jedhanii ammas ijoollee irra deebi'anii federaalatti waamanii ijoollee kana bakka kanatti tumsiisanii erga tumsiisanii booddeeyyuu irratti dhukaasanii ijoollee 15 qabanii waajjira poolisii magaalaa Beddelleetti hidhanii namootuma hidhamtoota achi keessa jiranii wajjin illee bakki walanqatee jennaan kara kan magaalaatti immoo guyyaa irraa naannoo namaa 8 wayii fidanii dabalanii. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru gareen hidhatee ISIL waliin hidhata qabu Rippaabilika Koongoo keessatti namoota 19 ajjeesuu qondaallee biyyattii himuu Aljeziiraan gabaase. Jaalboora addunyaa dabalata qabam. Akka Aljeziiraan kaleessa gabaasetti ADF Allied Democratic Forces yookiin humna tokkummaa dimokiraatawaa daangaa irraa osoo hin socho'in dura bara 1990moota keessaa Yuugaandaa keessatti kan ijaarame yoo ta'u booda irraa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessattis ajjechaa raawwatameef komatamaa tureera. Haleellaa hidhannoo hidhachuun dilbata galgalaa ba'aa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti sakatta'insa geggeessaniin yoo xiqqaate jiraattota ganda 19 hidhanii gajaraa fi meeshaa waraanaa birootiin ajjeesuu isaanii hoogganaan waldaalee siivikii beeksise. Akka dhaabbata oduu Rooyitersitti namni Mooris Maabelee Musaayidimetti jiraattotni ganda biroo baqataniiru garuu laga laamiyaa qaxxaamuranii gara Yuugaandaa seenuuf yaaluun bishaaniin liqimfamuu malu jechuun yaaddoo qabuu ibse. Ammayyuu namootni osoo hin argamin dhabaman ni jiru. Musaayidii fi dubbi himaan waraana Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo akka jedhanitti haleellaan bulchiinsa Beening Weetling Chiefdom keessatti raawwatame garee hidhatee ba'aa Koongoo keessatti argamu kan ISIL yookaan ISIS waliin hidhata qabu Allied Democratic Force'dhaani. ADF daangaa irra osoo hin socho'in bara 1990moota keessaa Yuugaandaa keessatti kan ijaarame yoo ta'u waggoota 10 darban keessaa biyyoota lamaan keessatti ajjechaa kumaatamaan lakkaa'aman raawwatameef komatamaa tureera. Ji'a waxabajjii keessaa loltootni ADF barattoota 37 dabalatee namoota 42 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa dhiya Yuugaandaa naannoo daangaa DRC'tti argamuutti kan ajjeesan yoo ta'u waggoota 10 oliif haleellaa biyyattii keessatti lubbuu namootaa galaafateedha. Sadaasa keessaa waraanni Yuugaandaa hoogganaa kutaa ADF salphaatti Nijoovuu jedhamuun beekamu booji'ee sakatta'insaan namoota isaa 6 ajjeesuu ibseera. Waraanni Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo dilbata wiixata halkan haleellaa raawwatan keessaa yoo xiqqaate hidhattoota ADF 6 osoo sakatta'insa jabaatti hin seenin ajjeesuu isaa ibse. Dubbii himaan waraana Koongoo Antoonii Mualushaay lakkoofsi namoota nagaa du'anii 11 ta'uu ibsuun lakkoofsi sun yeroof akka ta'e dubbachuu Aljeziiraan gabaaseera. Fincilli kun bara 1996 kan jalqabe yoo ta'u bara 2013tti cimaa ta'uun namoota 100 lakkaa'aman du'aniiru. ADF yeroo ammaa mooraa dhokataa hedduu kanneen gara namoota 2000 keessa jiraatan qabaachuun beekama. Mooraa kanneen keessatti ADF akka bulchiinsa naannootti tajaajila nageenyaa keessoo mana hidhaa kilinika fayyaa fi mana yatimaa akkasumas manneen barnootaa ijoollee dhiiraa fi ijoollee durbaa qabaachuu Wikipedia irraa hubachuun ni danda'ama.
Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya gaggabaaboo kan guyyaadhaa kan hangasii ture. Isinis toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Neetwoork sheer laayikii fi saabskraayibii gochuun firooma keessan akka nu waliin jabeessitan isin affeerra. Waan nu daawwattaniif galatooma.